Nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu akkam jirtu kun sagantaa abdii dhugaa televezyiina Elshaadaay wajjin ta'uudhaan torbanitti yeroo hunda kan isiniif dhiyaatudha. Akkam jirtu nageenyi Gooftaa isiniif haa baay'atu. Gooftaan keenya yeroo nuu kennee sagalee isaa waliin mari'achuu waliin dubbachuu dhaga'uudhaaf Gooftaan ittiin nu eebbisaa jira. Macaafa Efesoon waliin qayyabachaa jirra. Macaafa kana keessaa Waaqayyoo waan baay'ee nu barsiisaa jira. Eebba guddaa nutti dubbachaa jira. Karaatti nu deebisaa jira. Ijoollee isaa ta'uu irra deddeebi'ee Gooftaan nu yaadachiisaa jira. Ulfinni isaaf haa ta'u. Kanaaf macaafa Efesoon qayyabachuu jalqabne turreerra. Kanaaf kutaa har'aa irratti dubbannu irratti dubbachuuf deema. Kutaan irratti dubbannu kutaa darbeerraa kan itti aanu boqonnaa 4 lakkoofsa 17 haga 32ti. Kanaaf waa'ee kanaatti irratti dubbannaa dheeraa lakkoofsi isaa bakka lamatti baafnee Waaqayyoon jireenya kiristaanaa keessatti maal akka hojjechuudhaaf deemu maal akka hojjechaa jiru kan nutti dubbatudha. Akkuma kanaan dura dubbanne karaakterii kiristaanni qabaachuun irra jiraatu yookaan amalli kiristaanni qabaachuun irra jiraatu kan dubbatudha. Kutaan kuni boqonnaa 4 irraa jalqabe. Kanaaf achi keessaa waan har'a dubbannu irratti dubbanna. Boqonnaa kana bakka lamatti baafnee dubbachuu dandeenya. Lakkoofsa 17 haga 19 nama moofan otoo Kiristoonis hin fayyini maal akka fakkaatu. 20 irraa jalqabee immoo namni haaraan Kiristoos fakkaata tokko amalli isaa maal akka fakkaatu akkamitti akka jiraatu immoo kan dubbatudha. Kanaaf isarratti dubbanna. Lakkoofsa duraa isin yaa dubbisu isa lakkoofsa 17 jechuu kooti. Lakkoofsi 17 maal jedhaa? Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoos nan dubbisa. Egaa si'achi akka warra saba Waaqayyoo hin ta'initti yaada waa'ee hin baafneef duukaa buutanii akka hin jiraanne maqaa Gooftaatiin cimseen isin gorsa jedha. Isaan sammuun isaanii dukkaneeffameera jedhee itti fufu. Maaliifi isin warri kanaan dura turre otoo hin fayyin otoo ilma Waaqayyoon ta'e maal akka fakkaachaa ture dubbachuudhaaf kompeer godhee wal bira qabee waa dubbii isaa nutti immoo waan barbaadeef Waaqayyoon ergaa kana kan dubbachaa jiru. Isi yaadachiisuudhaaf ergaan Efesoon kun bara rakkinaa bara rakkinni baay'ee wangeela irratti banamee ture. Biyya Eeshiyaa keessatti yeroo waldaan kun dhaabatu Phaawulos faayiroo waldaa kana dhaaban waraanni guddaa karaa warra Giriikiitiin karaa warra Israa'eliitiin waldaa kana irratti banamee ture. Waldaan kun naannoo daldalli guddaan jiru, naannoo vaakeeshiniin namoonni adda addaa, mootonni adda addaatti deeman turan. Bakka kana waraana guddaa ture. Kanaaf waldaan kun yeroo san rakkina guddaa keessa akka turte ergaa kanarraa hubachuu dandeenya. Maal akka turan yeroo dubbatu namoonni moofan maal akka fakkaatan dubbataa jechuudha. Kanaaf dubbiin kun mata dureen isaa jireenya qulqullummaa jiraachuudha kan jedhu. Jireenya qulqullummaa qabu jiraachuu. Maaliifi jireenya qulqullummaa qabu jiraachuudhaaf nama qulqullummaatti amanu ta'utu nurra jiraata. Achirraa jalqaba. Sammuudhaan jijjiiramna waan ta'eef dubbiin isaa. Kanaaf Phaawulos ergaa kana yeroo jalqabu 17, 18, 19 namni moofan maal akka fakkaatu himaa jechuudha. Kanaaf negative explanation jalqabaa jechuudha. Namni kun maal akka fakkaatu namni moofan Kiristoosin hin fayyin Kiristoosin argatin kun maal akka fakkaatu hima. Namoonni yeroo baay'ee waan lama yeroo compare goneetti dubbannu dubbii sirriitti hubatu. Kanaaf sagalee Waaqaa yookaan immoo dubbii Waaqayyoo kana nutti dubbachaa jiru jechuudha. Kanaaf presentation yookaan immoo eebsi nama moofummaa kun waan baay'ee of keessaa qaba. Namni moofan sammuun isaa maal ta'e jira lakkoofsa 18 irratti sammuun isaa dukkaneeffameera. Waaqayyoon kanarraa waan oolcheef galanni isaaf haa ta'u. Haleluuyaa. Kanaaf sammuun isaa dukkaneeffameera. Itti aansee maal jedhaa? Mata jabina qabu jedha. Mata jabeenya. Itti aansee maal jedhaa? Jireenya gadhiisii jiraatu jedha namoonni Waaqan beekan. Lakkoofsa 19 irratti. Kanaaf namoonni sammuun isaanii dukkaneeffame. Namoonni mata jabeenya qaban. Namoonni jireenya gadhiisii jiraatan kuni jireenya qulqullummaa jiraachuudhaaf hin danda'an yookaan immoo hin fayyine jechuudha karaa Kiristoosin. Nuyi garuu karaa Kiristoosin akka fayyine sagalee Waaqaa dubbata. Ergaan Qorontoos inni lammaffaa lakkoofsa 5 boqonnaa 5 lakkoofsa 17 irratti maal jedhaa? Isin gara Kiristoosin maal taataniirtu lammata dhalataniirtu. Namni haaraa jireenya haaraa maalummaa haaraatti isin irra jira sagalee Waaqayyoo. Kanaaf laayif istaayilii keenya jijjiiraa jechuudha wangeelli. Laayif istaayilii keenya jijjiira. Kanaaf asirratti waan negatiiv ta'e kana yookaan immoo waan faallaa ta'e kana waan tokko dubbachuudhaaf nama moofan maal akka fakkaatu barumsa isaatti amana, beekumsa isaatti, intellectual maalummaa isaatti amana. Kana dubbata lakkoofsi 19 kun. Yaada waa hin baafneef yookaan immoo yaada bilaasha qaba sammuu isaa keessa. Yaani lafa kana bu'aan qabu addunyaa kanaaf illee jechuu baanne faallaa Waaqaa yaani deemu tokko yeroo hundayyuu yaada bilaasha.
yaada waan tokko bu'aa hin buufne jechuudha. Kanaaf capability hin qabu nama ijaaruudhaaf, nama geeddaruudhaaf, nama dhaabuudhaaf capability hin qabu yookaan dandeettii hin qabu. Kanaaf namoonni yeroo baay'ee sammuun isaanii hin jijjiiramini yaan isaan qaban yaada bilaasha yookaan immoo yaada karaa dogoggoraa deemu jennee hubachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf sammuudhaan namni jijjiirame, sammuudhaan namni gara waaqaa deebi'e tokko yaada waaqaa qabata karaa qulqullummaa irra deemaa jechuudha. Kanaaf beekumsaan jechuudha sammuudhaan intellectual maalummaa jedhamu kanaan namoonni kanatti waan amananiif karaa kanaan waan deemu bara sanillee rakkoo kanatti ture. Warra Efesoon kun beekumsaa isaaniitti akka amanitti deemna dubbisa. Kanatti amanii karaa kanaan deemaa akka turan. Kun immoo yaadni sammuu isaanii kun jireenya isaanii waan ibsuuf sagaagalummaan akka amma dubbannee dogoggorri adda addaa, hajjummaan adda addaa, doofummaan adda addaa, yaada bilaasha qabatanii deemuun adda addaa namoota naannoo Efesoon kana bira. Namoota bakka lafa addunyaa kanarra jiran nama wangeela hin beekne bira akka jiru sagalee waaqaa ifaatti dubbata jechuudha. Kanaaf ergaa Roomee 8 irratti sagalee waaqaa maal jedha? Haguma waaqa isaan beekuu hin barbaanne hunda waaqayyoon sammuu isaanii yookaan yaada isaanii waan hin taanetti dabarsee kenneera. Waaqayyotu godhe utuu hin taane namoota mataa isaanii godhe. Yeroo tokko tokko namoonni kana waaqayyoon akka godhe waaqayyoon kana oolchuu danda'u jedha. Maaliif namni fayyuudhaaf gargaarsa waaqaa, gargaarsa ayyaana waaqayyoo isa barbaachisa. Namoonni yeroo tokko tokko immoo akka Fara'oon lubbuu isaanii, onnee isaanii gara fayyutti, gara jireenya qulqulluutti deebisuu hin barbaanne immoo jiru. Kanaaf namoonni moofan yeroo hundayyuu kana barbaadu waan waaqayyoon isaan isa jechuudha. Kanaaf waaqayyoon kanarraa waan oolcheef ulfinni kabajni isaaf haa ta'u. Kanaaf addunyaa kanarratti riisarchiin adda addaa akka mul'isan namoonni yakka adda addaa yookaan immoo criminals warri jedhaman addunyaa kanarra jiran amma yeroo environmentiin isaanii qoratamu, haalli isaan keessa jiraatan qoratamu, jireenyi naannoo isaanii, sammuun isaanii, beekumsa mataa isaaniitti kan amanan, waaqa kan abboomamuu hin barbaanne, karaa waaqaa namoota deebi'uu hin barbaanne akka ta'an qorannaan kunis ifaa ifatti mul'isaa jechuudha. Kanaaf namoonni waan godhan kanaaf logical thinking yookaan immoo wanni goonu kuni deemee deemee bu'aan isaa maal akka ta'e, gaarummaan isaa, gadhummaan isaa maal akka ta'e yaadan. Kanaaf namoonni karaa adda addaatiin deemanii cubbuun isaanii waan diraayii isaan godhuuf, cubbuun isaanii waan isaan geggeessuuf dogoggora hamina adda addaa keessatti dhufan. Kanaaf namoonni qalbii diddiirrachuu illee hin barbaadan namoonni hin fayyin kun jechuudha. Kanaaf waaqayyoon sammuudhaan diddiiramaa jedhee yeroo Roomee 12 irratti dubbatu namni fayye tokko akkamitti akka waaqa fakkaatu himuudhaaf. Kanaaf kiristaan yeroo hundayyuu sammuu keenya jijjiiramuudhaan waaqa wajjin Kiristoos fakkaachuudhaan jiraanna jechuudha. Kanaaf kuni waan guddaadha. Dubbii essential ta'e jireenya kiristaanaa keessatti qalbii jijjiirachuudhaan karaa Kiristoos deebinaa, karaa Kiristoos hin jiraanna. Warri Giriikii sun yeroo sanii yeroo bara waldaan Efesoon kun dhaabatu rakkoo baay'ee uumaa warra turanidha. Akkuma beekamu warri Giriik filsifinaa adda addaa qabu, falaasamummaa adda addaa jechuudha. Beekumsa adda addaa qabu, saayinsii adda addaa qabu. Yeroo san biyya beekamaa namoota beekamtoota turan addunyaa kanarree karaa adda addaatiin influensi warra godhanii darban. Kanaaf waan adda addaa qabu turan. Literacharii qabu turan, falaasama qabu akka nama jedhee, poolitikaa qabu, saayinsii adda addaa qabu. Kanaaf kanatti amanu, kanatti sagaduu jechuudha namoonni ammallee bara sanillee. Kan namoonni beekumsa isaaniitti akkuma sagaduu barbaadan, literacharii isaaniitti sagaduu akkuma barbaadan, falaasama isaaniitti akka sagaduu barbaadan, saayinsii poolitikaa isaaniitti akka sagaduu barbaadan, wannoonni kun barbaachisaa ta'uu danda'u addunyaadhaaf garuu ija istaandaardii waaqayyoon ittiin addunyaa kana nama qulqulluu ittiin kara waaqatti deebi'ee jiraachuu ittiin ilaalle garuu namoonni kanatti sagaduu barbaadan, kanaan nama guddaa godhuu barbaadan waaqayyo wal dhabu jechuudha. Kanaaf warri Giriikii kun yeroo san warri Roomaa mootummaa beekamaa ture kanatti amanuudhaan kan jiraachaa turan. Kanaani Kiristoos wajjin yaada Kiristoos wajjin deemuudhaaf rakkachaa kan turan. Kanaaf beekumsa isaaniitti amanuu jechuudha gabaabumatti. Inni kuni garuu keessi isaa duwwaadha. Jecha Giriikiitiin wallaalle wanni kuni maaliif wal fakkaataa? Duwwaa waan jedhu wal fakkaata. Namni maalummaa isaa duwwaatti amanu, beekumsa isaa duwwaatti amanu, keessi isaa maalidha? Duwwaadha. Namni obbaatee dhaabachuu nama danda'u miti. Argitanii saayinsiin addunyaa, falaasamni addunyaa kana rakkoo kan qabu tokko guutuun isaa rakkoo qaba jechaa hin jirru. Garuu rakkoo kan qabu yoo ilaallu wanni tokko uumaa, wanni tokko wayiin uumamee kan jedhu falaasama akkadii jira addunyaa kanarra. Wanni tokko ofii hin uumne. Namni dubbiin kun nama bira yeroo ga'u namni ofumuu akka hin dandeenye qaamni guddaan tokko qaamni waa hunda danda'uu danda'e tokko akka uume saayinsiin hin dubbata aga tokko. Garuu namoonni kana faallessanii dubbachuudha barbaadu. Kanaaf addunyaa kanarratti saayinsiidhaan nu faallaan deemnu. Saayinsiin waaqayyo ragaa baha. Wanni jireenya keenya revelation ijaan arginu waan hundumti ijaan arginu kun hundumtu ragaa waa qaba. Waaqayyoon jiraachuusaa, waaqayyoon waaqa guddaa ta'uusaa, waaqayyo waa hunda uumuusaa. Garuu saayinsiin rakkoo kan ta'u nama akka meeshaatti yeroo fudhachuu jalqabuudha. Maateeriyaalii godhee nama laaluu yeroo jalqabuudha.
Kanaaf namni nama fakkii waaqatiin uumame, nama waaqaaf abboomamu, nama waaqayyoodhaaf tajaajiluuf, nama waaqayyoodhaaf waamame malee namni meeshaa miti. Kanaaf ija kana ilaaluu dandeenya jechuudha. Kanaaf bara san warri Giriikiis haa ta'u warri Israa'el rakkoo kanarratti beekumsa ofii qabanii fi seenaa ofiin qabaniin boonuudhaan of jajuudhaan kanatti deemaa akka turan asirraa hubachuu dandeenya. Keessi isaanii immoo duwwaadha jechuudha wanni kun. Kanaaf namoonni waaqa namanne yeroo hundayyuu waa'ee foon isaaniitti amanu, beekumsa isaaniitti amanu, dandeettii isaaniitti amanu, sanyii isaaniitti amanu, biyya isaaniitti amanu, saayinsii isaanii waan adda addaatti amanu. Wanni kun garuu deemee ofii isaatii obbaatee dhaabachuu hin danda'u. Ammayyuu nu bakka baraan barbaanne jiraachuu dandeenya, beekumsa gaarii qabaachuu dandeenya. Kuni waan bareedaadha. Waan mataa isaatti cubbuu ta'e miti. Garuu isatti amanii isaanii sagaduun immoo rakkoo mataa isaa danda'eera. Kanaaf addunyaan kun rakkoo keessa seenaa kan jirtu amma. Kanaaf wanni addunyaa kanarra jiru ija kanaan yeroo laalaa deemnu waan hubachaa deemna. Kanaaf sagalee waaqaa Salamoon yeroo dubbatu namoonni waa'ee addunyaa kanaa hordofuu barbaadan, namoonni beekumsa filsifinaa yookaan falaasama adda addaa hordofuu barbaadan akka qilleensa harkaan qabu tokkotti ilaalamaa jedhee kan dubbachaa ture. Kan akka Salamoon falaasama guddaa qabu hin turre. Kan akka beekumsa guddaa wanni guddaa kan kaa'e addunyaa kanaaf hin turre. Garuu namni kun deemee dhumarratti maal jedhee waan addunyaa kanaa hordofuun qilleensa hammaaruudha. Qilleensi garuu hammaaramuu hin danda'u. Kanaaf falaasamni addunyaa kanaa mataa isaatti of danda'ee dhaabachuu hin danda'u. Of course ragaa waaqaa maalummaa waaqaa ibsuudhaaf meeshaa tokko ta'ee tajaajiluu danda'a jechuudha. Kanaaf seencharii sanirraa jalqabee aga seencharii kanaatti garuu namoonni waa'ee waaqaa kana haaluu yeroo barbaadan beekumsa isaanii as baasu, qabeenya isaanii as baasu, biyya isaanii as baasu, seenaa isaanii as baasu. Inni kun garuu of danda'ee dhaabatu akkuma dubbachaa jiru. Gara biraatiin namoonni waaqa hin beekne kuni doofummaa sammuu qabu yookaan immoo doofummaa sagalee waaqaa yookaan immoo dubbii waaqaa ganuu qabu. Ignorance sagalee waaqatiin qabu. Dubbii waaqaa namni yeroo waa'ee ignore godhu yookaan namoonni kana ignore godhan gad dhaabatanii deemuu hin danda'an. Kanaaf sammuun isaanii yeroo hundayyuu faallaa deemaa jechuudha. Dukkana sammuun isaanii doofummaa qabu. Namni doofan akkuma dubbii kanarraa hubachuudhaaf dandeenyu waa tokko dhimma baasuu hin danda'u, fiixa baasuu hin danda'u. Aga tokko deemee dhaabataa jechuudha. Yarattoota addunyaa kanarratti namoonni falaasama gurguddaa fidanii addunyaa kana sochoosuudhaaf yaadan. Kan akka namoonni gurguddaan jechuudha. Maqaa isaanii karaa adda addaatiin kaasuu dandeenya garuu falaasama addunyaa kanaatiif ta'u finnee addunyaa kana karanatti oofna warri jedhanii yaadan dhumarratti falaasamni isaanii mataa isaanii rakkoo keessa akka isaan galche dubbatanii du'an addunyaa kanarra. Kanaaf falaasamni sagalee waaqatii walitti barbaadu yeroo hunda'u balaa isa qunnamaa jechuudha. Ammallee addunyaa kanarra rakkoon jiru kana. Kanaaf onneen keenya yookaan onneen namoota kanaa sagalee waaqatiin maal ta'ee jira yookaan dubbii waaqatiif onneen isaanii jabaatee jira jedha. Roomeen 1:28 kana. Onneen isaanii jabaate, yaadni isaanii jabaate, mataan isaanii jabaate, karaan isaanii jabaate. Onneen isaanii cufaniiru sagalee waaqaa yookaan dubbii waaqayyooti. Waaqayyoon kanarraa waan nu baraare ulfinni kabajni isaaf haa ta'u saba waaqayyo. Walumaa galatti barumsa isaaniitti amanu, beekumsa isaaniitti amanu akka dubbachaa turre. Kanaaf namoonni kun addunyaa kanarratti baay'eedha ammayyuu. Millions warra Giriik ancient Giriik sanarraa jalqabee amma warroonni jiran. Kanaaf waaqa gananii jiraachuudhaaf hin danda'amu garuu. Namni naturally yookaan uumamaan spiritual needii qaba yookaan immoo fedhii qaba. Uumamumaan kanaaf kun qotiyyootti, kun gaaratti, kun mukatti, kun waan adda addaatti kan amanu. Spiritual needii qaba namni. Ideoloojii adda addaatti kan amanu namni. Falaasama adda addaatti kan amanuudhaaf deemu akka waaqatti spiritual need yookaan immoo fedhii hafuuraa waaqayyoon nu keessa kaa'e waan jiruuf. Fedhiin hafuuraa kun du'aa waan tureef karaa Addaamiin karaa Kiristoosiin fayyaa waaqa wajjin irra deebi'amee communion godhuu baate walitti dhufeenya haaraa uumuu baate namni lafa kanarratti jireenya rakkisaa dabarsaa jechuudha. Namoonni akkasii yeroo hundayyuu dhugaa barachuu hin danda'an. Maaliif dhugaa waaqaa gananii waan deemaniif. Sagalee waaqaa dhugaa waaqaa ganaa namni deemu kan dubbii waaqaa ganaa namni deemu tokko karaa fedheenuu dhugaa tokko irra gahuu hin danda'u. Hin baratu jedha. Ximooxiyoos lammaffaan boqonnaan 3:7 hin baratu garuu dhugaa beekuu hin danda'an. Sagalee waaqaa keessatti. Namoonni dhugaa baratee dhugaa bira gahuu hin dandeenye rakkina cimaa keessa jira. Saba waaqayyoon kanarraa waan oolcheef ulfinni kabajni isaaf haa ta'u. Haaleluyyaa. Kanaaf onnee keenya yookaan sammuu keenya waaqayyoon karaa adda addaatiin kan geeddare kanaaf. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kanuma dubbate. Wangeela Yohaannes 1:5 irratti. Dukkanni ibsi dukkana irratti ife hin ibsaa jedha. Argitee wangeelli dukkana jedhee namoonni yaadu addunyaa kanarra warri jiran ifa arguu hin danda'ani jechuudha. Ifti wangeela Kiristoos. Kanaaf ifan Kiristoos irraa wangeela isaarraa yeroo ifa arginu dukkana addunyaa kanaatu nu ifa, dogoggora addunyaa kanaatu nu ifa, doofummaa addunyaa kanaatu nu ifa, yaada bilaasha qabatanii deemuu addunyaa kanaatu nu ifa, jalina addunyaa kanaatu nu ifa. Kanaaf waaqayyoon karaatti nu deebisaa deema. Ulfinni kabajni isaaf haa ta'u.
Kanaaf yeroo hundayyuu Waaqayyoon karaa mirmadummaa isaatiin namoonni ijoollee isaa ta'an gara yaada isaatti akka deeman. Kanaaf namoonni wangeelatti namanne yaada Waaqaatii ala jiru. Yaada Waaqaa ala namni jiru immoo dhumni isaa bakka gaarii hin ta'u. Mootummaa Waaqaa hin ta'u. Waaqayyoon kanarraan waan oolcheef kabajni isaaf haa ta'u. Kanaaf tiraajedii akkasiirraa yookaan immoo amantummaa dhabuu akkasitti irraa Waaqayyoon ilma isaa gara Gooftaa Yesuus Kiristoosin kanarraan oolche. Namoonni Waaqa mataa isaanii qabu. Waaqatti amanan. Kun gaaratti amanuu akkuma nama jedhee, kun namatti amanuu, kun ofitti amanuu, kun hundumtuu Waaqa jedhanii warra amanan. Kunis Waaqa, sunis Waaqa, kunis Waaqa. Waaqa miliyoonatu jira. Akka dubbii Waaqayyootiin waan nu beeknu Waaqa tokko. Waaqni keenya Waaqa Abbaa, Waaqa Ilma, Waaqa Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko. Waaqni keenya immoo kan walitti nu araarse du'arraa kan nu kaase ilma isaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Kanaaf namoonni karaa kana malee karaa Waaqatti dhufuu hin danda'an. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kanaaf irra deddeebiidhaan waa'ee mootummaa Waaqaa, irra deddeebiidhaan waa'ee mootummaa seexanaa sirriitti irra deddeebi'ee kan barsiise. Addunyaa kanarra mootummaa lama duwwaa jira. Mootummaa Waaqa jira yookaan immoo mootummaa Waaqayyoo kan mootummaa seexanaa jira. Lamaan kana duwwaatu jira lafa addunyaa kanarra. Kanaaf wangeela Yohaannis irratti Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos isin abbaa keessan seexanarraa dhuftanii jedhee waa'ee kanaa kan dubbatu. Kanaaf ammallee nuyi kan hubannu maali? Waaqni itti amannu Waaqa dhugaa ta'e, Waaqa sirrii ta'e, karaa beedhee nuu ilaalame jechuudha. Waanni keenya karaa barbaade nuu ilaalame Waaqa waan qabatamaa qabu. Nuyi waan qilleessa irra jiru amannaa miti saba Waaqayyoo. Waanni keenya karaa barbaadeen proved kan ta'e karaa hundumaan waanni keenya dhufee lafa kanarratti kan nu ilmi Waaqayyoo Gooftaa Yesuus Kiristoos waggaa 2000 dura. Waaqayyoon Gooftaan abbaan keenya lafa kanarratti waan hojjete immoo waan ijaan argamu waan harkaan qabamu. Akkuma Yohaannis fa'aa dubbachaa turan. Kanaaf wanni Waaqa keenyaa saayinsiidhaan nama boojii yookaan saayinsii nama dhaalu miti. Amantaadhaan dubbannaa wanni amantaan dubbannu kunu saayinsiin dura caala dubbii dhugaa dubbii sirriitti. By the way lafa addunyaa kanarratti saayinsii hundaaf literaaturii hundaaf burqaa ta'e kan tajaajilu sagalee Waaqaa akka ta'e irraanfachuun nurra jiraatu. Warroonni sagalee Waaqaa namanne hundumtuu literaaturii kana akka macaafatti akka macaafa hafuuratti otoo hin ta'in akka macaafa literaaturii yookaan immoo seenaa dheeraa qabutti fudhatanii sirraa wisdom guddaatti hin argatu. Amantaa garuu waan hin qabneef Waaqayyoon isaan gargaaru. Haleluuyaa. Akkuma nu gargaare. Kanaaf namoonni gara jabeesse namoonni Waaqa hin beekne gara jabeenya. Gara jabeenyi immoo maal akka ta'e ifa jira. Namni regenerate hin taane born again hin taane tokko maalidha? Gara jabeessa. Waaqayyoon gara jabummaarraan waa oolchu. Nama gara jabeessarraa Waaqayyoon isin haa qabu. Bakka hojii keessanitti, bakka jireenya keessanitti, ollaa keessanitti, mana tajaajilaa keessatti, even kiristaana taanee maqaa kiristaanaatiin bakka jiru keessatti namoonni gara jabeenya baay'ee qaban tokko tokko nu rakkisu. Namni gara jabeessi yeroo baay'ee namootaaf halkanii guyyaa dubbii xaxaa waan xaxuuf rakkina namaa ta'a. Ammallee jireenya keenya keessaa Waaqayyo warreen akkasii haa fageessu. Haleluuyaa. Kanaaf Waaqayyoon gara nama laafatti nu haa qabu. Onneensaa yaadni isaa agarsiisu kan ta'e. Kanaaf namoonni jireenya isaanii geeddaramuu kan danda'u karaa kanaan akka ta'e hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf gara jabinyi kun doofummaan kun yaada bilaasha qabatanii deemuun kun gara mootummaa Waaqaa otoo hin ta'in gara mootummaa seexanaa bara baraatti adabamu. Hookan heel jedhamu gaanam isaati bakka jedhamu kanatti kan geessudha. Waaqayyoon kanarraa nu oolcheera ulfinni isaaf haa ta'u. Inni gara biraa maal dubbata? Sammuun isaanii dukkanaa'eera. Depraved mind. Sammuun isaanii dukkanaa'ee jira sagalee Waaqayyo. Kanaaf namoonni akkasii demmoo namoonni akkasii korraaptiidha. Jireenyi isaanii karaarra hin jiru. Namoota fala fiduu hin danda'ani ofiifillee fala hin qabani jechuudha lafa addunyaa kanarra jiraatu malee. Kanaaf namoonni namarraa waan arginu kun hundumtuu waan yaadanirraa kan dhufedha. Korraapshiniin addunyaa kanarratti arginu sagaagalummaan dogoggora jalliin addunyaa kanarratti arginu hundumtuu waan namni amanurraa kan dhufedha. Waan namni amanu immoo waan jallaa akka ta'e sagalee Waaqatirraa hubannaa jechuudha. Kanaaf mooraal faaktiin yookaan addunyaa kanarra waan jiru hundumtuun akkasitti bade kanaaf sagalee Waaqaa kanaaf bara kakuu haaraa maannoo kakuu moofaa Museeffaa uummata Israa'el ittiin gaggeessaa kan turan. Biyyoonni baay'een ijoollee isaanii Ten Commandments san jedhamu kana ajajoota kanaan barsiisuudhaan mana barumsaa keessatti ijoollee isaanii ittiin guddisaa turan. Kanaaf biyya gaarii ta'anii neeshinii gaarii uuman. Amma garuu biyyoonni baay'een kanarraa ba'aa waan jiran rakkoo keessa jiru jechuudha. Kanaaf especially karaa mooraalii waan mooraalii kana yeroo kaafne waa'ee amalaa yeroo kaafnu sexual immoralitiin addunyaa kanarra jiru amma baay'ee cimaa ta'ee jira. Waaqayyoon gaa'ela keessatti waan uume ijoollee ittiin uumuudhaaf jireenya gaa'elaa ittiin eebbisuudhaaf waan uume tokko amma akka horimee urufarratti namoonni sagaagalummaa guddaa yookaan hajjummaa guddaa ittiin hojjechaa jiru. Kuni karaakterii nama Waaqaan taane tokko irraa akka dhufu hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Namni Waaqaan taane waan kana manifest godhaa jechuudha yeroo hundayyuu. Kanaaf itti gammadammoo
godhuu duwwaa otoo hin ta'in itti gammada. Warroonni kana godhan akka Roomee 1:28 godhuu isaanii duwwaa otoo hin ta'in hajjummaa isaanii, onnee jabaachuu isaanii, doofummaa isaanii duwwaa otoo hin ta'in namoonni biraallee akka kana godhan jajjabeessu. Of course kiristaana taanee yeroo bakka kiristaanaa jiraannu lafa addunyaa kanarra biyya Middle East ta'uu danda'a, biyya warra lixaa Western keessa specially bakki jiraannu bakka namoonni beekumsa adda addaa, dandeettii adda addaa, humanism yookaan immoo beekumsi mirgi namaatti kabajama jedhamee yaadamu kana keessa jiraatan waan akkasii akka doofummaatti ilaalu waa'ee waaqa. Kanaaf waa'ee waaqaa akka doofummaatti namni ilaalu tokko yookaan sabni ilaalu tokko biyyi ilaalu tokko dhumni isaa gaarii hin ta'u yookaan kisaaraa ta'a jechuudha. Kanaaf ija kanaan laallaa jechuudha. Nama waaqayyoo taanee dhaabannee deemuudhaaf waaqayyoon dizaayin godhee kan nu dhaabe kan nu uume isa tajaajilu isaaf dhaabannee deemuudhaaf. Kanaaf lafa addunyaa kanarratti amma wanna baay'ee yeroo laalle fakkeenya baay'ee kaasuu dandeenya. Pornograafii itti industiriin yookaan bakki sagaagalummaa pornoon biyya addunyaa kanarratti amma ijoollee yookaan immoo gaa'ela keessatti rakkoo gurguddaa uumaa jiru kuni akka industiriitti ittiin hojjetamaa jira. Seexanni ittiin hojjechaa kan jiru bakka adda addaatti. Teknooloojiin divaayizii adda addaa harkarraa qabna, telefoona harkarraa qabna, mana keenya keessa intarneetii adda addaa jira. Kontirool gochuu hin dandeenyu wanni kuni baay'een bal'aadha. Asiin seexanni hojii guddaa hojjechaa jira. Pornograafii addunyaa kanarratti dubartiidhaaf dhiira karaa dogoggoraatiin, karaa bineensa ta'een, karaa sammuu nama hadoochuu danda'uun lafarratti babal'isee waan baay'ee ittiin hojjechaa jira. Gara tokkoon horii ittiin argachuudhaaf, gara tokkoon immoo mooraalii addunyaa kanaa, dukkana addunyaa kanaa bal'isuudhaaf. Akka qorannaan tokko tokko ibsutti pornograafii duwwaarraa waggaatti westernoonni duwwaan gara doolarii biliyoona 4 olii akka hojjetan ibsa. Kanaaf nama ajjeesuudhaan horii argatu jechuudha gara biraatiin. Biyya balleessuudhaan horii argatu jechuudha gara biraatiin. Dukkana addunyaa irratti bal'isuudhaan yeroo argatu jechuudha. Hojii seexanaa babal'isuudhaan birrii argatu jechuudha. Kanarraa waaqayyoon waan nu biraaree fulfinni kabajni isaaf haa ta'u. Isa duwwaa iyyuu miti. Viidiyoon adda addaa mana keessatti mul'atu. Muuziqaan adda addaa Hooliwud irraa babal'atee gara addunyaa deemu. Muuviiwwan adda addaa, fiilmoon adda addaa. Kun egaa yeroo 3 yeroo 4 pornograafii kana caaluudhaan addunyaa kanarratti immoo dhiibbaa adda addaa fida. Biyya keenya even ijoollee sammuu isaanii qabeen jiru fiilmiidhaan bakka adda addaatti namoota gurguddaa even waldaa keessatti rakkoo adda addaa uumaa kan jiru, gaa'ela keessatti rakkoo uumaa kan jiru karaa sofistikeetii ta'een wangeela gaa'ela keessa sirnaan rakkoo adda addaa uumaa kan jiru. Kanarraa waaqayyoon nu haa oolchu. Fakkeenya tokko isinii kaasuudhaaf biyya Noorz Ameerikaa keessatti namoonni dhiiraaf dhiirri wal fuudhuun dubartiif dubartiin wal fuudhuun yeroo amma karaa seeratti itti guddachaa dhufe kana jechuudha bara kana. Waaqayyoon ammallee hafuura kana haa cabsu maqaa gooftaa Yesuus Kristosin. Maali waaqayyoon dhiirri akka wal fuudhu karoora waaqaa miti. Dubartiif dubartiin akka wal fuudhanii miti. Gaa'elli instituushinii waaqati. Waaqayyootu kana dizaayin godhe, waaqayyootu kana kireet godhe, waaqayyootu gloorii isaatiif yookaan gammachuu isaatiif ittiin gammaduudha, ittiin waaqeffatamuudha waaqayyoon kireetii godhe. Kanaaf namoonni yookaan seexanni kana kireet godhe addunyaa kanarratti dhugaa fakkeessee namatti himuu barbaada. Kanaaf namoonni magaala tokko keessa jiran maal godhanii warroonni dhiiraaf dhiira dubartii wal fuudhan kun baay'inaan magaala tokko keessatti jiraachuun isaanii gaariidhaa kan jedhu newspaper irratti akka godhan gaazexaa irratti maaliif yan jedhamu sababa isaan isinitti dubbachuu kanan barbaade. Ilaala addunyaa kana akkamitti akkana sammuun akkamaa karaa dogoggoraatti diraayiv akka godhu. Maal jedhanii namoonni dhiiraaf dhiirri yeroo wal fuudhan dubartiin yeroo wal fuudhan baay'inaan mana qopheessaa yookaan immoo mana mazagaajaa keessatti deemanii yeroo wal fuudhan achitti namoonni isaan keessummeessuudhaan nama baay'eetu qaxaramaa, hojiitu argamaa, pepperii adda addaatu pablishii ta'a waan adda addaatu hojjetama. Kanaaf namootaaf hojii uumuudhaaf jaroonni wal fuudhuun isaanii gaariidhaa jedha. Riilii gara biraatiin ilaala. Asiin hojii uumuu gara biraatiin immoo biyya san totally destroy godhu jechuudha. Kanarraa waaqayyoon nu haa oolchu. Kanaaf aktiviitii namootaa karaa ittiin ilaalu ija dogoggoraatiin ija seexanaatiin yeroo ilaallu wanni nu generate goonu wanni nu keessaa bahu hundumtuu dogoggora guddaa kan fiduudha jechuudha. Kanaaf seexanni immoo kanatti fayyada. Kun immoo kiliinii kan ta'u qulqullaa'uu kan danda'u karaa sagalee waaqaatii duwwaadhaan ulfinni kabajni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf waldaa keessatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos karaa lakkoofsa 20 haa ceenu kun haga ammaa kan dubbanne dukkanni addunyaa kanarra jiru maal akka fakkaatu dubbachuudhaaf yaalle. Lakkoofsa 20 maal jedhaa? Isin garuu Kiristoos akkasittiin barree jedha. Dhugaadhuma nu Kiristoos hin barre sagaagalummaadhaan miti, hajjummaadhaan miti, jabeenyaan miti, dukkanaan miti, bilaashaan miti, karaa adda addaatiin miti. Nu Kiristoos hin barre karaa qulqullinaatiin. Haleluuyaa. Kanaaf Kiristoos mootummaa isaa maatii isaa godhee yeroo ofitti nu haammatu wanni nu barsiise kanaa miti. Kanaaf sagalee waaqaa isin garuu Kiristoos akkasitti hin barre. Kanaaf nama haaraan maal godhuun akka jiraatu hubata. Kanaaf sagalee waaqaa namoonni waaqa gammachiisuu barbaadan waaqa wal dhabu jedha. Yaaqoob 4:4 irratti namoonni waaqa seexana gammachiisuu barbaadan diina waaqaa ta'u.
waa lamaaf fira ta'uu hin dandeenyu saba Waaqayyo. Hookaa diina Waaqaa taana, hookaa diina seexanaa taana. Nan amanaa hundi keenya iyyuu ijoollee Waaqayyoo ta'uudhaan diina seexanaa taanee humna Waaqayyootiin eegamne mootummaa Waaqayyoo keessa jiraan. Haleluuyaa. Kanaaf sagalee Waaqaa kan dubbatu jechuudha. Humna keenya miti harka diina seexanaa taanee seexana mo'uu kan dandeenyu humna isaatiin malee. Kanaaf kana ta'uudhaaf jireenya qulqullaa'aa jiraachuudhaaf nuyi hafuuraan jiraachuutu nurra jiraata. Haleluuyaa. Namni hafuuraan jiraatu yeroo hundayyuu karaa qulqullaa'aa nurra jiraata. Of course kufaatii qaba Waaqayyoon garuu nu gargaaraa jechuudha. Kanaaf yeroo hundayyuu ayyaana Waaqayyootiin maali karaa sirrii jiraan. Hin kufna, hin kaana karaa sirrii deemnaa jechuudha. Amma yeroo kana yeroo nan dubbadhu haa ta'u haala amma isin keessa jirta wanna baay'ee ta'uu danda'a. Namoonni tokko yaada dogoggoraa qabaachuudhaan even yaada adda addaa dogoggoraa amma dubbannaa ture kana keessa jiruudhaan sammuu isaaniitiin waan adda addaa keessa eeriyaa isaanii environmentii isaanii keessa galuudhaaf. Namootuma even pornograafii adda addaa shaakaluudhaan waan adda addaa keessa jiraatan ta'uu dandeessu. Dhugaa dubbachuudhaaf namoonni Waaqaa kana keessaa bahuu danda'u. Sammuutti illee seexanni waan nu fidu kanarraa ofirraa erguudhaaf dandeenya. Akkamitti dandeenya? Ayyaana Waaqayyoo keessa jiraachuudhaan, yaada hafuura qulqulluu keessa jiraachuudhaan, karaa Kiristoos irra dhaabachuudhaan. Gooftaan kanarraa yaada kanarraa akkasiin cabsu namoota yaada akkasiitti illee sammuutti fidee seexanni isin jeequ nan kadhadha. Haleluuyaa. Kanaaf nu sammuu Kiristoos qabnaa jedha sagalee Waaqayyoo ergaa Kiristoos irratti. Namni sammuu Kiristoos qabu dogoggora adda addaa keessa seenuu hin danda'u jechuu miti. Sammuun keenya yeroo tokko dogoggoruu danda'a, dadhabuu danda'a. Waaqayyoon garuu ni jabeessa. Ulfinni kabajni isaaf haa ta'u. Kanaaf wanni ittiin hin beekamnu Kiristoos fakkaachuudhaan Philipheesos 2:8 irratti Kiristoos maalaaf akka fakkaatu fida. Gad of deebisee nama fuulduratti haambilii ta'ee jireenya gad of deebisuu nama fuulduratti kan mul'ise ilmi Waaqayyo Gooftaa Yesuus Kiristoos. Kanaaf nuyi akkaataa kanaan jiraan. Kanaaf akka dhugaa Yesuus keessa jirtanis jedha sagalee Waaqaa 21 irratti argitanii sagalee Waaqayyo truth in Jesus. Nuyi yeroo Kiristoos keessa jiraannu dhugaa beeknaa jechuudha saba Waaqayyo. Namni dhugaa beeku yeroo hundayyuu karaa sirrii jira.